abbaa akka jedhu waaqayyoo ilma kan jedhu barbaade qaal baqaal jira. Qaal baqaaliin kunoo kanuma egaa kan jiru. Sagaleen isaa Lakki kanuma walitti ani deemanii waa'ee jiraachisa. naaf gala waa'ee dhimma maqaa osoo hin taane biree isinii kutaa beekadhaa yoo kun isinitti ulfaate illee biraa dabaruu hin danda'a. No, natti ulfaate Waaqayyo maaltu ulfaate anaaf gilsiidha garuu egaa siif hin galle taanaan dhuguma egaa ani akka ittiin akkan itti amanetti tokko ta'uusaa jalqabuma kaasee wanta baay'ee ilaaleera iddoo baay'ees. Kanaaf siif immoo egaa meebii ana caalaa ammasii kan quraana sirriitti beekus amma kee quraana beekan jedhan. Kanaaf mee karaa okay, rakkoon qabu laala abbaa keenya waan hin jedhe amma waa'ee maqaa osoo hin taane waa'ee ilmaa fi hafuura qulqulluu takkaa waa'ee cuuphaa waa'ee barsiisa takkaa duuka buutuu koo godha abboomii itti himaa waan jedhu osoo hin taane directly takkaa qaal baqaal akka jedhamu sana waaqayyoo abbaa akka jedhu beekadoo amma zakariyaas irratti moo milkiyaas irrattis boqonnaa I think 2:10 irratti kan inni jira. Waaqayyo abbaa tokkichuma qabnaami innis waaqayyo abbaadha. Isaatu hunda keenya uumame maaliif walii keenya gungumna akkas jedhee dubbata. Tanaaf bakka hedduu dubbata gaa waaqayyo abbaa hedduudha. Tole mee waan hin jedhu Ibroota irratti illee jira wanni kun. Akkuma waaqayyo abbaa jedhu laata waaqayyo ilma waaqayyo laal maqaa ilmaa osoo hin taane waaqayyo ilmaa maqaa ilmaatiis miti ilma waaqayyoos miti. Waaqayyo ilma kan jedhu jiraa jee akkuma ati reefu dubbatte sunitti jira qaal baqaal waaqayyo ilma. egaa kana caalaa attamitti dubbifnure waaqayyo ilma jedhee lafa kaa'ee qonni keessatti soo jenne kun Maatiyos keessatti waaqayyo ilmaan waaqayyo hafuura qulqulluun waaqayyo abbaan. Hayyee Maatiyoosuma sun keessatti waaqayyo ilma kan jedhu ni jira. Eeyyee kun maqaa waaqayyo ilmaa maqaa ilmaa maqaa abbaa kana hafuura qulqulluun cuuphaa. Maqaa abbaa ja'a maqaa ilmaa ja'a moo maqaa waaqayyo ilmaa ja'a? Maqaa ilmaa. Tole maqaa waaqayyo ilmaan Maatiyoosuma keessatti maqaa ilmaa akka jedhu anillee dubbise garuu maqaa waaqayyo ilmaa kan jedhu hoo ni jira bakka san. No maqaa ilmaadha. Maqaa ilmaa jechuun ilma waaqayyooti gargaara. Galadoom maqaa ilmaa jedha malee maqaa waaqayyoo ilma hin jiru akkasumaami galatooma eebbifama waaqayyo ilmaa hin jedhu jechuudha. Tanaaf waaqayyo ilma kan jedhu seera uumamarraa haga mul'ata Yohaanis hin jiru. Oh jira baay'ee iddoo hedduu jira ilma kan jedhu. Waaqayyo ilma kan jedhu bakka takka naa baasa eebbifama. Baay'ee fayyaada jabaadhaan yoo jiraate eenyuma laallaa fayyaadaan. Maal ilaa amma dubbiin akka naaf galetti nuuf galeera egaa. Dhugaadha ani isiniif gale gaafa isiniif gale laal wanta akkatu jira abbaa naa himii koo. Akkatti sii gale yooniin an fudhachuu dhabaadhellee yoon itti amanuu dhabaadhellee akkatti sii gale sana si jalaa miidhuun jee isinii hime akkasumaami. Nus akkasumaam. Eeyyeen akkatti sii gale san ani si jalaa miidhu garuu ifiifillee yoon fudhachuu baadde yoon itti amanuu baadde si jalaan tuqu akkumatti sii gale san macaafarraa sii gale moo dhiiroo macaafaan ala sii galee qofa adda baafadha. Yoo macaafarraa sii gale anillee dubbiseetiin naaf gala wanni dubbisaan jiru. Yoo macaafaan ala sii gale tarii akkasuni macaafaan ala waan ta'eef dhugaa naa galuu dhabuu mala. Garuu macaafaan ala waliin gala. Macaafaan ala kun ta'in macaafumti gilsiitti kiliilri isa dubbatu iyyuu karaa akkaataa namni itti hubatuuf itti galuuf garaagara. Kanarraa kan hafe akkaataa wangeelli yookiis macaafi qulqulluun keenya waa'ee waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluu tokko ta'uusaa lafa kaa'u karaa sirriitti kunoo karaa meeqa iddoo meeqatti dubbateera.
Amma garuu gargar kunnee Waaqayyo asitti akkuma Waaqayyo barbaadetti lafa naaf akka wordii jedhame akka nuyi barbaannetti utuu hin ta'in Waaqayyo akka barbaachisutti akka namootaaf galutti lafa kaa'eera. Si'a tokko garuu yoo yaadni keenya iddoo garbiraa jira ta'ee dhugaa jirtu sana fudhachuudhaafis xinnoo ishee yoo danqa ta'ee nu rakkisa. Yoo hamma dannee keessa gadi fageessinee isa kaanii baayibilii kana afaan Amaariffaanis, Ingiliffaanis, Oromiffaanis, Quraanas haa ta'u yoo ilaallee sirriitti hubannee gadi woordi ba woordii hiiki inni jedhu woordii amma fakkeenyaaf kanaan dura maa jedhamaa turan Waaqayyo ilma isaa tokkicha erge immoo jedhanii namoonni baay'een ergaa ergee jedha ergamaa erge kaa inni ergamaadhaa jedhu ilma isaa ergeedha malee ergamaa ergee hin jedhu. Ila akkasittiinitu dubbii hubachuu dadhabee namni wal bira dabarsee warra rakkisa. Mee laata loqoda qiyyaatu sii galuu didee natti fakkaata. No, naa gala naafuu gilsittan yoo hundumaa wajjin ni naa gala. Ilma Waaqayyoo kan jedhu ni jira moo hin jiru? Ilma Waaqayyoo kan jedhu iddoo baay'eetti kunoo ilma isaa tokkicha ilma isaa inni jedhu mataan isaa ilma Waaqayyoo kan jedhu ni jira haa jennume. Macaafa irratti barreeffamee ilma Waaqayyoo kan jedhu jira miti eeyyeen ilma Waaqayyoo baay'ee jira. Haa ta'u garuu ilma Waaqayyoo kan jedhu jira Waaqayyoo ilma kan jedhu hoo maaf dhabna? Ilmaan Waaqayyoo moo? Ilmaan Waaqayyoo warri ta'an immoo akkas hin jenne ilma Waaqayyoo kan jedhu jira ilmaan Waaqayyoos kan jedhu jira Waaqayyoo ilma kan jedhu jira. Maaf dhabnan je Waaqayyo ilma Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilma Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu maa dhabna. Mee garuma wangeela Yohaannis sana yoo dhanne wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 yoo dhanne ammas waa'ee ijoollummaa ilmoollee Waaqayyo nama akkamittiin ijoollee ilma Waaqayyo ilmoola. Sannan beeka hanga isaan fudhataniif ijoollee Waaqayyo isaan taasisee je. Warra eenyuun fudhataniif? Sun hin jenne. Warra Kiristoos. Okay, mee bira siikuta okay dhiisii tana gaafii tana bira siikuta. Gaafii itti aanutti dabra. Iyesuus ilma Waaqayyo akka ta'e ni amantaa? 100 keessaa 100. Tole. Ilma Waaqayyooti gaafa jennee amannu ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uummate jettee amanta? Asirratti dubbii Waaqayyoo dhiifama. Dubbii Waaqayyoo kuni akka nuyi barbaannee keeyyannutti hin ta'u. Waaqayyo Waaqa karaa akkaataa barbaaduunitu wanta barbaadu hojjeta. Kan humna isaatti naman namni hundumti keenya. Ni amanna. Ergi humna isaatti amannee Waaqayyoo dubartii wajjin masti dubartii wajjin ciisuu hin qabu. Karaa barbaade fuudhee uume ilma kooti ergi Waaqayyo jedhee ilmi isaa ilma isaati. Isa kansaa ilma isaa kan taaneen ilma isaa kan taaneen ilma koo mitiin jedhu. Dhugaa naa deebistan eebbifamaa dhugaa naa deebistan sirritti naa deebistan waan naa deebi'e hin deebine namaan jedhee nama cinquun gaarii miti. Naa deebistan eebbifamaa. Maaliif Waaqayyoon dubartiidhaan wajjin wal qunnamee dhala jechuu miti. Karaa barbaadee waan fedhe hojjeta. Dandeettii isaanii amannaa. Ilma kana Waaqayyoon akka barbaadetti uummatee erga ilma kiyya je'e maaliif dinnaa jette akkasumaami? No, akkas jechuutu hin ta'in uumama isa hin ergameedha moo hin ergames miti. Hin uumes akkaataan itti uumes haa ta'u akkaataan itti Kiristoos Yesuus dhalates haa ta'u dhalatee Yesuus. Kanaafuu ilma Waaqayyoon dhalchee miti ilma Waaqayyoon uumate. Akkuma namni dhalateetti dhalate garuu akkuma namni dhalateetti dhalateetu inni dhalate kun abbaan isaa eenyu Waaqayyo. Tole bareeda. Kanaafuu ilma dhalate kan abbaan yoo Waaqayyo jenne ilma Waaqayyo ka Waaqayyoon uummate malee ka Waaqayyoon dhalchee miti ka Waaqayyoon uummate akkasumaami? Egaa Waaqayyo egaa amma isa kanarratti ilma isaa godhatee haa dhalchus haa uummatus macaafarraa
takkaana obsa laal abbaa keenya kabajaan suutaa sa'u jirra. Ilma isaatii haa jennu rakkoo miti. Ilma waaqayyoon dhalche akkan jenneef waaqayyoon waan hin dhalchuu dubartii biran ga'uu naan jettanii sirriidha ba'eessa dubbattan. Garuu ilma waaqayyoon uummate jenna moo ilma waaqayyoon dhalche jenna? Isa kana waaqayyotu beeka. Amma kana kun garamitti nu geessaa? Waaqayyoon eenyutu uume jechuutti iyyuu nu geessa. Hin jennu lakki waaqayyoon hin uumamu. Waaqayyoon hin uumamu. Akkamatti gochuudha isa kanas ergi waaqayyo mucaa kooti ilma kooti jedhee. Tole ilma waaqayyoo ka waaqayyoon uummate moo ka waaqayyoon dhalchime? Isuman jedhaa jira. Amma waaqayyo haa dhalchus haa uummatus ilma kooti jedhe. No reefuun tana bari waaqayyootu uummatee ilma kiyya jedhee naan jettan akkasumaami? No uummateen beeku ilmuma kooti jechuu isaati. Amma bar waa xiqqoo dura naan jettee. Sananii isa kana ilma isaa ta'uu nana mana. Akkamittiin hafuuraan akka inni dhalate, akkamittiin akka inni mul'ate, akkamittiin akka inni foon uffate, maaliif akka inni dhufe. Ustaazan wal jirtanii? Afaan. Eenyu jirame? Ustaazan wal? مشغولة نولا وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا صح؟ جرى الحمد لله. وانا تكو كيس جرى مي سني امبيتا وانا وام تكو يبيتي باجلتي. نابت يا نس. نابت وانا ما جيسويت. وما تيمي تخاو يو وانت تودين أكا حتى شو بس آمين. وانا ما جيسو. وانا بدور أبدي warri waajje warri yoo waan nama jeesu dhuidan hinduu tan jaaniu tokko dhugaan jiru. Ani nan dhugaa dhiisa. Mee ustaaza wala mee lokonni keeku yoo galeef naa gaafadhu ilma waaqayyoon dhalche moo ilma waaqayyoon uummate mee takkitti tan naa gaafadhu please. Rakkoon loqodaa miti deebisuu hin barbaadu. Anoo akkasii galutti wanta deebisan si'aam deebisuu hin dhiibne. Waaqayyo uummatus waaqayyo dhalchus garuu ilma kooti ergi jedhee fayyina koof ergin argee isatti namananii jedhe malee waa'ee dhalchuuf waa'ee dhiisuu isaa rakkoo irraan qabu. Isanni fidee dhufe sanaan amma rakkoonni guddaan mootummaa waaqayyoon nagaamoo nan ga'uudha isa kana kan inni ilaalu. Yaada waaqayyoo keessa jira moo yaada waaqayyoo keessa hin jiruudha. Maal jettan? Akkam jirtu mee fayyaa qabdu abbaa eenyu isiniin jedhan? Meegaa Allah. namni garbiraan alitu nagaa sarara. Yeroo garbiraa walitti Akkamiin fayyaan keessan? fayyuma rabbaa galatiif fayyuma. Bakka jiraattanii. Ayyee maal jettan maal haasa'u jirtan mee? Egaa yeroo ammaa yeroo dheeraadhaaf jedhanii ilma waaqayyoon dhalche moo ilma waaqayyoon uummatee jeeni. Marraa duraa waaqayyoon uummatee ilma kiyya jee naan jedhee eegasuma booda bas nashere xiqqoo nashere. hin uummatee hin jennanii waaqayyo karaa itti hafuuratti foon uwwisu beeka karaa ittis immoo hafuuratti deebisu beeka. Nama waaqayyo ilmi isaa kun hafuura ture kan hafuura ture akkan sagalee ture duraan durseen dubbata Yohaannis keessatti isa booddee immoo uffatee mul'achuudhaaf immoo karaa irra hojjete isa akkaataa inni itti hojjetetu piroosesii isaa lafa kaa'uu hin Mee haa sobsiisuun hire? يا أسف ترى إنه أخطر من دبة غاز بسب نبينا وبناتنا ورجالنا ومسلمين والقرآن كل يسب والله سبحان الله بس ما Aya. Dura mee dursoodha. Dura dursoodha wanni isinitti himu. Barsiisa Islaamummaa isinitti himuun dirqama waan dhuftanii sirtaniif jecha. تمس من الخلف شوف. ايوه طوالي خلاص. تمام. برسيس Islaamummaa isinitti himuutu gaariidha jalqaba irratti. Islaamummaa keessatti ربي سبحانه وتعالى علمك بان جنوني ربي توكيتشا توكيتشوما ساتين كوب اجرا
eenyullee isa wajjin ka waa hojjetu hin jiru, eenyulleen isa wajjin ka lafa diriirsellee hin jiru, ka samiis dhisee hin jiru, eenyulleen ka waa nyaachisu hin jiru, ka waa baasullee hin jiru isa malee tokkicha jennaan. Lammata ammoo ilma kan jedhamu nu biratti jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmummaa gara sadiidhaati ka Quraana keessatti dubbate, sadiinuyyuu ammoo Rabbiif hin dubbatamu. Ilmummaan tokkoffaan ilmummaa guddisaati. Rabbiin nama guddifatee kaan dhiiseen qabu hundinuu gabroota isaati. Nu hundi keenya gabrootuma Rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa isumaaf bullaa jechuudha. Lammaffaa ammoo ilmummaa dhalootaati ka baayoloojii jedhan san. Ilmummaa baayoloojiitiin illee Rabbiin ifama sun beeku natti maartaa. haa beektu illee yeroo takkana dhageeffadhu. Yoo beektellee gaarii moo maan ta'u waan beektu illee sitti himee kaan illee sitti himee rakkoo hin qabduuti. Inni yeroo fitu ilmummaan gaasan beeku na barsiisuudhaaf argitee rakkoon isa kana wayaa rooko. Wanta waliin galle irratti attamii jennee irratti haasa'u ni gaariidha. Inni kun beeka akkasi maal akka taate islaamummaanis akka Rabbii ilma hin qabu. Yeroo takka daqiiqa takka naa kenni dhageeffadhu mee achi booda inni haasa'u taate yeroo takka. Sinirrisu nama guddaa ragaa haasaa saafte kana geeffadhee jiraan. Yeroo takka hagaa haasoftu kana geeffadheetiin jiraan. Ilmummaan lammaffaa ilmummaa baayoloojiiti. Kunillee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma dhalche hin qabu. Sadaffaan ilmummaa jaalalaati. Kun ammoo Yahudaaf Kiristaanatoyyuu dubbatanii Rabbiin nu jaalate jechuurraa kan ka'e nuti ilmaan Rabbiitii ka jedhan jechuudha. Ilmummaa jaalalaati Rabbiin nu jaalata jechuutti baanan. Sadiin isaatuyyuu Rabbiin dhabamsiiseetiin jira. Quraana keessatti dhabamsiisee jira. Isa kananiif haalleessa. Amma isa kanarra dubbadhu amantiin kiristaanaa wantoota sadiin kanneen faallessee ilmummaa Rabbiif ni raggaasisaa irratti haasawee ammas dhageeffadha. Weel galatoomi chaansinaa kennuu keetiif tokkoffaa yeroo hundumaa wanta tokko guddifnee hubachuu kan qabnu Rabbi kana nutu uumee yookuus immoo nutu isa miijessee qajeeshee achi kaa'e miti. Kanaafi Rabbi akkaataan itti hojjetu, akkaataan itti ilaalu, akkaataan ilaalutti, akkaataa itti ilaaltutti miti. Yookiin Rabbi islaamummaanis kiristinnaanis roongii ta'uyyuu hin danda'a hin beeknu. Garuu nuyi kanaaf manneetu qabannee isa amanne sanarratti immoo likkiira sirriin jira jennee dubbanna amma beeknu walii ibsina. Kanaafi si'a tokko yommuu ani amantii kee keessa dhufee sirrii miti warri islaamaa likkiin fudhannee jechuudhaa fi naanna rakkisa maalii fi kan koon beekaa atis kan kee beektan. Garuu amma baayibilii keessa lixxanii ani mun argu baay'ee dogoggora guguddaan argaa. Akkuma isin jettanitti warri kiristaanaas dhufanii akka isin fudhatan barbaaddu. Inni kun immoo anis akka ati dhuftee akka kiristinnaa fudhattuun barbaada, atis akka islaamummaa fudhachuu barbaada. Kanarraa kan hafe yommuu kun ta'uu didu yommuu isin nama xiqqeessitan yommuu isin kiristaana pheenxee jettanii maraatuu jettanii arrabsitan isa kanatu nu gaddisiisa nuun. Malee isa kiristinnaa isa kanaanitu puushii nu gootanii gara hin taanettiyuu namoota oofaa jirtu. Dhiisaa yoo ibsitanii Quraana ibsaa. Inni baayibilii keessaa isin ibsaa jirtan kun hin beektan beekneettu malee isin hin galle. Salaamu alaikum. Sagaleen kee jira jamaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam hin jira. Mee eenyu kana nama sagaleen nama guddaa wayinatti fakkaata. Waan baay'ibiliin dubbanne yani waan baay'ibiliidhaan dubbanne waan si gaafadhe qofa su deebistee gaariidha xiyyeeffannaa kennite. Ani wani siin jedhe waan Quraana turte atis waa'ee dubbattee turte matis maabraarayyaa laattee turte anis immoo wanta naagaleen sitti maa jira. Atis amma quraan akkasii naan jechaa turte. Anis immoo baay'ibiliin sitti maa jira. Ammati jarjara maaltu barbaachisa yeroo takkamee akka malee jarjaru jirta yeroo takkamee dhiifama naaf godhiiti nama guddaadhallee umriin na caaluu dandeessa. Akka malee jarjaru jirta. Ani kasiin jedhe islaamummaa keessa barsiisa akkanaatu jira. Amantii kiristaanaa keessatti barsiisa kana wanni faallessu jiraayyuu ibsiyyuu ilmummaan Quraana keessatti Rabbiin ilmummaan kunniin sadiinuyyuu hin jiru jedhee dhabamsiise ilmummaa kana mee ibsi akka macaafa keessaniitti siin jedhee yo'an. Macaafa barsiisaa jirtanii maal godhaa jirtanii dhiisite.
No, ilaa akka macaafa Eh, keenyaatti immoo isinii ibsinutu isinii galuu didee isin rakkise. Nuuf galee fudhannee isiniif galuu dide. Kanaafitu maa yoo nuu galee nu oottamanneerra maa kanuma kee quraana hin lallabdu amma teessee macaafa qulqulluu waliin rukuttanii miidiyaan irrattis namoota wal dhabsiiftanii karaa amantiis sabaan gargaramma baaftan kan jedhudha. Amma kiristaanni kan isin gootan irraan ka'ee yoom ibsitee yennan nuuf galaree amma naaf ibsiidhe si bira taa'u jira bara. Yoom ibsitee yennan nuuf galaree amma ibsii jedheetiin si bira taa'u jira si eegu jira malee. maal ibsuudhaafis dirqama irraan qabu. Anis quraana kee fi dhimmus naa ibsita. Anis quraana kee keessa lixeen dubbiseetan kana booddee anis quraanan si gaafa waa'ee baayibilii dhiisee ammati quraana lafa keessee waa'ee quraanaatu barsiifte sitti bareeda. Waa'ee quraana Anamma yaa jamaa ani bar waan macaafan dubbanne. Jiru sitti mariyaalitiin fudhattanii hubachu malee yeroo hundumaa isa kana amma rakkoon jiru. Tokkoffaa hanqani sitti maayiru amantii amantii keenya. Ani wacuutti illee hin jiruuti mee miira keessaa ba'e yeroo takkame miira keessa jiru takkama. Wanya sirriin man sitti maayira sirriin. Na ani wajjin siin jechuu jira wajjin siin hin jenne ani yeroo takkame ufiin lolu jirtaati. Ufiin lolu jirta malee nam tokko kasii lolu illee hin jiru kan wajjin illee siin jedhe hin jiru. Situ jechuu jira malee situ dabraa dubbachuu jirta malee nuyi miti. Ani kan siin jedhe. Dhugaan dubbachaa jirabbo. Ila waan siin jedhe akkin siin jedhe islaamummaa keessatti barsiisa akkanaattu jira. Barsiisa kana kan faalleessu macaafa keessan keessa jiraayyuu yoo jiraate ibsiyyuu siin jedhe. Meegaa nagaafu maaltu faalleesse macaafa keessinya keessaa gaash. Lakki bar ibsii siin jedhe bar ilmummaan nu biratti jirtu ka rabbiin dhabamsiise isa kana ilmummaan biraa jirtii macaafa keessaa. Ilmummaan sadiitu jira. Sadiitu jira ka quraana keessatti dubbate sadiinuu iyyuu sirrii miti. Macaafa keessan keessa ilmummaa wanni jedhamu kuni wanni biraa jira sadan kana malee iyyuu siin jedhe. Egaa siifituun gallu malee jira kan jiru immoo yeroo baay'ee yommuu namoonni xiqsisii kennanis taa'irmanis naggeeffachaa ture hin fudhattanii garuu isa lafa keessaniitu woordiidhaan naa deebisii namootaan jettu. Argitee woordiidhaan utuu hin ta'in macaafa qulqulluu guutummaatti dubbisanii guutummaatti wal dhaggeeffatanii guutummaatti walii deebisanii dhugaa baasu malee akkasin deemtanitti akkasin wachanitti wanta baay'ee wantan argeefi ustaazee faraaniinis siinis awwal amma bari siituun warrabsu jira malee bari haga silaa nuti siin tuqnellee waan tokko illee dhugaa sitti maara maal rabsootti maa deemtati maal sin rabsuun dhugaa isa sin dubbattani sitti maara malee sin arrabse maaliif sin arrabsa situ gara arrabsootti amma maal dubbanne amma bar ofii ibsan jenne ani ati ibsii siin jedhee sitti kenne ani ilmummaan macaafa keessa jirtu ilmummaan macaafa keessa jirtu ilmummaa sadiin tanatu jira quraanni sadiin uyyuu hin taatu jedheetiin dubbata ati mee ilmummaa kana kan biraatu sin bira jiraayyuu ibsi mee siin jedhee carraa siif kenneetiin jira. Okay, galatoome egaa ishirsiin ibsaan dhibba meeqa dhageessanitti egaan immoo meeshoo na dhaggeeffattee fi akka nuyi ilaallutti wangeela gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaasee isumatti dhagaa turteedha. Maal jedha asirratti jalqabee waan hundumaa duraa sagalee waan hundumaa duraa maaltu tureedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi immoo ofiisaa waaqayyo ture jedha. Sagalee tureedha sagaleen kun hafuura ture foon hin qabu. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti hin ibsaa, dukkanichis isa bira ga'uu hin dandeenye. Namni garuu kana booddee maal dubbata? Namni waaqayyo biraa ergame tokko ergamaan dhufee waa'ee sagalee kana akkamittiin akka inni dhufu kan ibseedha. Yoo wangeela waan boqonnaa tokko kana yoo dubbifte inuma sitti hima. Namni waaqayyo biraa ergame tokko tureedha. Maqaan isaas Yohaannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Waa'ee eenyu? Waa'ee ifichaa. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee dhugichaa ifichaa dhugaa ba'e.
Inni ofiisaa ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaaf in ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Garuu biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni garuu isa hin simanne. Warra hamma isa simataniif garuu ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Kun maa inni foon uffatee akkamittiin akka Yesuus Kiristoos kun akka itti mul'ateedha. Foon uffachuu jechuun hafuura ture. Hafuurri kun immoo Waaqayyo keessa ture. Waaqayyo hafuuruma, hafuurri qulqulluun isa hafuuruma. Tokkummaan hafuura Waaqayyoo kan nu ittiin ibsinu akka itti. Tokkummaa kana egaa Waaqayyo immoo yommuu barbaadu maal godhee sagalee isa bira ture Yesuus Kiristoos kun foon uffatee ifa namootaa akka ta'uuf dukkana keessa lixeera namni cubbuutti kufee. Kanaaf dukkana keessaa dhufee akka nama ibsuu namaaf ifa ta'uudhaaf gara ifaattis namoota gara jireenyaatti namoota baasuudhaafitu ergamee Waaqayyo abbaa isaa irraa ergamee dhufe. Kanaafitu Waaqayyo tokkicha ilma isaa ergee hamma biyya lafaa jaallatutti tokkicha ilma isaa ergee isattis kan amanu jireenya bara baraa akka qabaatu malee akka badu sagalee Waaqayyo jedhu isuma kana. Okay, galatoo. Ani maal si gaafadhee jiru maal ibsisin jedhate maal naaf ibsite? Waa'ee ilma hin amannu yookiis waa'ee Waaqayyo sadan Waaqa tokkichaatti hin amannu sadi jettanii duraan dursee akkamittiin Ani waan kana hunda si gaafanne. Waan Waaqa sadii illee dubbanne. Waan ilmatti hin amannu jechuu jedhu illee dubbanne. Wanni akkasiidhaan dubbanne. Ani ka dubbadhe meera sii deebi'an. Amma wanti dubbate kun guutuu waan an haasa'e miti, waan si gaafadhe illee miti, waan an irraa haasa'e illee siin jedhee miti, waan ibsillee siin jedhee. Gara pointiitti deemishee ookee nan dogoggore yoo ta'e. Waan wanni siin jedhe ilma jechuun kuni Quraana keessatti sii dubbadhee ilma jechuun takkaa guddisaan ilma wanni tokko kan jedhamu. Takka ammoo akka baayoloojiitti namni tokko haadha wajjin ciisee yoo dhalchee jedhama. Yookaan haati takka yoo deesse ilma jedhama. Sadaffaan ammoo ilmummaa jaalalaati. Fakkeenyaaf dhugaan ilma waaqaati jette Oromoon. Dhugaan ilma waaqaati wagguu jedhanii ilma waaqaati jechuun waaqa dhalchee osoo hin taane waaqni ilma ja'eewwan dhugaa jaalataa jechuudha. Ilmummaa jaalalaati. Sadan kana malee ilmummaan biraadha hin jirtuuti. Ilmummaan ati Yesuusin qaba jettu sun ta'a akkamiiti? Isii tana ibsi. Waaqayyoon guddifate jettamoo akka namni dhalchuutti akka baayoloojiitti akka baayoloojii keessatti barsiisan sanitti dhalchee jettamoo jaalalaan ibsitamoo waan Waaqayyo si jaalatuuf ilma jetteemoo maaliif ilma jetteeni kan jedhu isa kana si gaafadhe isa kana ibsi meera deebiiti. Egaa isuma kanaanis kan inni ibsaa ture. Egaa isa kana amma rakkoon inni jiru isuma nutti himamutu hin galle dubbiinsaa hafuura ture. Hafuurarraa kan ka'e Waaqayyo immoo foon uffatee akka inni gara biyya lafaa dhufuu fi karaa Maariyaam durbaa dur bulfooftee Yesuus foon uffatee mul'atee kana booddee dhufee maal godhe? Namoota hundumaa kan isatti amanan ijoollee gara ijoollummaa Waaqayyootti akka galan ifa keessa dukkana keessaa gara ifaatti akka ba'aniif ergame. Kanuma wanta gara biraa hin qabu. Fayyinaaf ergame. Deebiin qabdanii jechuu gabaabinaan galatoomaayye ulfaadha. Galatoomi deebii qabna situu hin argine malee gaha. Illaa deebiin agarre yeroo lama irra sii deebii hin qabdu deebisuu illee hin dandeessu. Akka deebisuu hin dandeenye illee ni beeka. Haa ta'u garuu beekatumaan gaafadhe. Akkasii galuu barbaa hin dandeenyanis beeka. Maaliif beekaa kan rafuu yoo dambaqsuu yaalan iyyuu hin ka'u. Amma akkamitti isiniif ibsinu barbaadde? Hafuurri Waaqayyo hafuura ture Waaqayyo. Garuu foon akka uffatee immoo waan foon uffatu illee gaafanne waan hafuura illee gaafanne wanni an gaafadhe ilma wanni jedhameef maalidha? Ilma Waaqayyo wanni jedhameefi akka baayoloojii keessa barsiifamu san Waaqayyo haadha manarra dhalchee yookaan ofii isaatti dhaleeti moo guddifateeti moo ilmummaa jaalalaati. Ilmummaan isaa kun Yesuus yookaan ilma Waaqayyo tokko jedhamu ilmummaan isaa kun ka akkamiiti? Jedhee gaafadheen. Isa kana malee ani foon uffatee fi foon uffachuu dhiisuudhaa miti. Akkaataa itti gaafatte sirriidha. Akkaataa baayoloojiitti, akkaataa jireenya fooniitti isa warri wajjin ciisanii
Garuu Waaqayyo adda akkaataa namaatiinis akkaataa baayoloojiinis isaan gararraadha Waaqayyo. Kanaafi Waaqayyo ilma isaa ergee ilma kooti yommuu inni jedhu hafuuraan yommuu inni ergu hafuuraan yommuu ilma kooti inni uumee ergee itti amanaa fayyaa jedhu itti amanee dhugaa Waaqayyootti fayyuu malee hankiriikkiriidhaan miti kan hin dhufe. Ilma Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Waaqayyo waan ofiisaatti dhaleef yookaan ammoo waan dhalcheef moo walciyaadu billah moo guddifate moo jaalala? Adaltu isa guddifatus isa kana isa beeka garuu ilma kooti erginne ilma isaati. Sanuu bakkuma isa beekaa jettee waan dhiifteef beekaa simatana malee. Kanaaf amma beekaa jetta matamma kan itti jechaa jirtu Waaqayyo ilma hin qabu jetta garuu immoo ilma qabaa jenna. Kanaaf ilma kan hin qabnee fi macaafi quraanni kee yoo himu ta'ee hankeenya immoo macaafi qulqulluun akka inni ilma qabu karaa ilma isaa sana malee fayyinni akka hin jirre wanta nutti muufitu amanne rabbiitti karaa hin beeku jettee jirta ka waan macaafni dubbatuuf amante malee macaafumatu jennaan amante malee hin beekuu jetteetiin jirta. Ati quraanaan ala deemaa jirtaa? Quraanni waan sammuudhaan ala bahu hin dubbatu. Quraanni waan sammuu namaatiin ala bahu hin dubbatu. Hankeenya sammuudhaan ala wanta bahe hin dubbanne warra sammuu hafuurri Waaqayyoo galee fi dubbiin Waaqayyoo galee fi hubatanii ilaalanii dhugaa ta'etu fudhatan malee akka itti yaa jamaa marii sa'aatii tokko boodaan qabna nagasiif ammoo wanna jedhaati inshaallah sa'aatii san irratti ammoo Ustaad Arabillee ni seenaa anillee ni seena tibbeessuun illee ni seena inni koosti malee hin ta'u jedhee silaa osoo mana tokko ta'e irra gaariidha. Galatoomaa jedhaa gaa ulfaadhu. Ulfaadhu atillee galatoomi. Ameen ameen. Galatoomi.